Ashama harka fuunee kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenya baga nagaadhaan dhuftan ani Shimeemaa. Kabajamoo hordoftoota viidiyoo kana hundi keessan viidiyoo kana keessatti appilikeeshinii baay'ee hunda keessaniif barbaachisu kan itti fayyadamni isaa baay'ee salphaa ta'e kan barbaadanii argachuu hin dandeenye qabannee dhufnee jirra. Hanga xumuraatiin wajjin turaan affeerraa keenya xumura viidiyoo kanaarratti obsaan yoo dhaggeeffattan ni gammaddu ni barattu. Ashama hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo baga deemtanii gara peejii keenyaa dhuftan isin jecha egaa guyyaa har'aa wanta dinqisaa tokko haala itti hojjetan isiniif qabannee dhufnee jirra. Viidiyoo kanarratti akkamitti viidiyoo reakshinii hojjechuu dandeenya jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan jechuudha. Haala kanaan qaamni tokko viidiyoo tokko hojjechuu barbaadan isin yaada irratti kennuudhaaf qeequudhaaf wantoota garaagaraa irratti hojjechuudhaaf jechuudha. Bifa haala amma viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan hojjechuudhaaf haalli viidiyoon kun itti hojjetamu isiniif qabannee dhufnee jirra. Egaa hanga xumuraatti nu faana tura appilikeeshinii viidiyoon reakshinii kun ittiin hojjetamu jechuudha. Linkii isaa gubbaarra isin kennee jirra yookiin koomentii jalarratti ni argattu. Achi gubbaarraan seenaatii buufadha appilikeeshinii kana gonguma pileestoorii keessaan buusine kan pileestoorii keessaa buutu kuffaan watermarkii qaba jechuudha. Watermarkii jechuun beeksisa dhaabbatichaa ni qaba. Akkasuma immoo yeroo muraasa booda isin jala dhaabbachuu danda'a jechuudha. Fiicharii gaarii hin qabu. So linkii nuti isin kennu tuquudhaan seenaatii buufadhaa itti fayyadama kallattiiwwan gara viidiyoo. Bilbila fayyadamuun KineMaster irratti reaction video akkaataa edit gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Amma dhumaatti na hordofaa. Jalqaba irratti appilikeeshinii KineMaster open erga gootanii booda akkanatti isinii fida jechuudha. So iddoo kana biratti maal gootu plus batanii yookaan immoo ida'uu isa walakkaa kanarratti click gootu jechuudha. Isa walakkaa kanarratti. So amma viidiyoo keenya edit gochuudhaaf jechuudha. So amma saayizii garaagaraatiin jira jechuudha. Fakkeenyaaf kun YouTube'dha jechuudha. 16:9 jechuudha. Kun immoo fakkeenyaaf TikTok'dhaaf jechuudha. So har'a kana isinitti agarsiisu YouTube irratti jechuudha. So 16:9 isa jedhu irratti click gootu jechuudha. YouTube'dhaaf yoo barbaaddan. Erga click erga gootanii booda akkanatti isinii fida jechuudha. So reaction video amma karaa lamaan isinitti agarsiisa jechuudha. Akkaataa edit gootan tokko viidiyoon sun muuziqaan isin irratti react gootan sun iskiriinii irratti guddatee yeroo mul'atuu fi xiqqaatee yeroo mul'atu jechuudha. So iddoo sana biratti immoo yeroo isin react gootan fakkeenyaaf kan keessan viidiyoon keessan xiqqaatee yeroo mul'atuu fi guddatee yeroo mul'atu jechuudha. So jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu muuziqaan sun iskiriinii irratti guddatee yeroo mul'atu jechuudha. So isa gochuudhaaf maal gootu miidiyaa isa jedhu irratti isa kanarratti click gootu jechuudha. Achiin bilbila keessanirraa yookaan mobaayila keessanirraa muuziqaa sana dursitanii fiddu jechuudha. Irratti click erga gootanii booda akkanatti add isiniif godha. Achiin right isa jedhu irratti isa kanarratti click gootu jechuudha. Akkuma argitan amma viidiyoon keenya add ta'eera jechuudha iddoo kana biratti. So amma fuulduraatti fiduu qabna jechuudha. So jalqaba irratti fiduu qabna jechuudha. So maal goona amma react yeroo goonu nuti viidiyoo kanarratti yeroo react goonu viidiyoo sana finna jechuudha. Muuziqaa isin irratti react gootan erga akkasitti sirreessitanii booda jalqaba irratti fiduu qabdu jechuudha. Akkasitti isa kana akkasitti saab gochuudhaan fiduu qabdu jechuudha. So erga fiddanii booda maal gootu amma yeroo isin muuziqaa sana irratti react gootan viidiyoo sana fiddu jechuudha. So isa maal gootu layer isa jedhu irratti click gootu jechuudha. Iddoo kana biratti layer isa jedhu irratti click gochuudhaan achiin miidiyaa isa jedhu iddoo kana biratti click gootu jechuudha. So ani fakkeenyaaf viidiyoon ani qopheesse kanadha jechuudha. Mucoo kanadha jechuudha. Kan viidiyoo sana irratti react godhu jechuudha. So isa irratti viidiyoo keessan irratti click erga gootanii booda akkasitti add isiniif godha jechuudha. Argitan miti jalatti. So amma akkuma argitan viidiyoon keenya dhufee gubbaarra ooleera jechuudha. So maal gootu kana irratti click gochuudhaan saayizii isaa akka barbaadanitti ishii kana fayyadamuudhaan akkasitti aroo kana fayyadamuudhaan saayizii isaa akka barbaadanitti guddisuu xiqqeessuu ni dandeessu jechuudha. So argitan miti akkasitti gochuu ni dandeessu jechuudha. Amma ishiitu viidiyoo kanarratti react godha jechuudha. Muuziqaa kanarratti react goote jechuudha. So akkuma argitan iskiriiniin isaa kun guddatee mul'ateera jechuudha. So kan iddoo barbaadan kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Akka barbaadanitti iddoo barbaadan kaa'uu ni dandeessu jechuudha. So erga akkas gootanii booda argitan miti amma viidiyoo kana taphachiisuu ni dandeessu jechuudha. So argitan amma react irratti goote jechuudha. Viidiyoo sana irratti react gochaa jirti jechuudha ishiin. So akkuma argitan akkasitti react irratti goote jechuudha. So inni lammataa immoo karaa biraatiin immoo akkamitti gochuu dandeessu isa lammataa immoo isinittiin agarsiisa jechuudha. So fakkeenyaaf ishiin iddoo kana biratti iskiriinii kanarratti guddattee mul'atteet muuziqichi immoo xiqqaatee yeroo mul'atu jechuudha. So isa gochuudhaaf maal gootu kana tokkicha dileetiin godhaani.
isa gochuudhaaf immoo maal gootu jalqaba irratti yeroo isin muuziqaa sana irratti react gootan viidiyoo sana dursitanii fiddu jechuudha. Isa gochuudhaaf maal gootu miidiyaa isa jedhu irratti kilik gootu jechuudha. Achiin jalqaba irratti yeroo ishiin fida jechuudha. So yeroo ishiin react gootu jechuudha muuziqaa sana irratti. Akkuma argitan akkasitti dura dursitanii erga fiddanii booda maal gootu iddoo kana biratti ammas immoo muuziqaa isa irratti react gootan sana fiddu jechuudha. So isa maal gootu layer isa jedhu irratti kilik gochuudhaan achiin miidiyaa achiin muuziqaa sana fiddu jechuudha. So erga akkasitti fiddanii booda maal gootu ila argitan miti akkasitti fiddanii miti akkuma argitan amma saayiziin isaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Isarratti kilik gochuudhaan saayizii isaa akka barbaadanitti iddoo kana fakkeenyaaf iddoo kana kaawwachuu barbaadan iddoo barbaadan saayizii isaa akka barbaadanitti guddisuudhaan fakkeenyaaf iddoo kana kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Akka barbaadan gochuu ni dandeessu jechuudha. Saayizii isaa akka barbaadan iddoo kana keessan fakkeenyaaf play godheen isinitti agarsiisa. Akkuma argitan react akka nama irratti gochaa jiruti jechuudha iddoo kana biratti. So react irratti gochaa jirti jechuudha. Akka barbaadanitti akkasitti saayizii isaa akka barbaadanitti guddisuu xiqqeessuu ni dandeessu jechuudha. So argitan miti baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Kain maastariin appilikeeshinii ajaa'ibaati jechuudha. So dhuma irratti immoo maalinni viidiyoo keessan erga akkasitti react erga edit gootanii booda export gochuudhaaf iddoo kana biratti kilik gootu jechuudha. Isa kana biratti kilik gootu jechuudha. Achiin akkuma argitan resolutionii barbaadani kun HD quality dhaan akka barbaadanitti kana geeddaruu ni dandeessu. Garuu HD quality dhaan otoo ta'e baay'ee gaariidha. Frame rate isaa 30 otoo ta'e baay'ee gaariidha. Achiin isa kana akka barbaadanitti low high otoo gootanii video quality isaa baay'eessa ta'a jechuudha. Ammuma baay'eessa ta'u immoo megaabaayitiin isaas guddachaa deema jechuudha. So erga kana sirreessitanii booda export isa jedhu irratti kilik gootu jechuudha.